Jirbin walitet arba'iti jedhan miti. Jirbin walitet arba'iti jedhan miti. Nutis beekumsa qabnu wal gorsaa, walii dhoksaa, walii obsaa, humna qabnu wal utubnee kan kufe kaasaa, dadhabaa wal qabnee tabba wal baasaa, olii bulii walirraa marmaaruun qabeenya horanii rakkataa gargaaruun kan dhabe nyaachisuun dhibeerraa baraaru. Namummaa namni ittiin madaalamu kalee dhaloonni har'aatis duudhaa kana dhaalee waliif ta'uu qaba utubaa fi soora dhaabbiif dagalee. Kabajamtootaaf jalatamtoota hordoftoota sagantaa kanaa qeerroo qarree hawwaniif abboonni hangafaa quxisuuf hiriyoonni koo magaalaa baadiyyaa biyya keessa biyya alaa kan jiraattan ilmaan kabajamaa ummata Oromoo kan taatan hundi keessanuu baga jiraatan. Warri na beektan na beektu, warri na beekne of beekisuuf barreessaa Felisaa Fawadaajoti. Kanaan dura albeema koo jalqabaa nu fakkaataniituma diraamaa raadiyoo of TV barreessaa tureef kitaaba koo Giphee Dhugumaa, kitaaba koo Haaraa Furmaata jedhuuf albeema koo lammaffaa keessaa weellee koo kiliippiin hojjedhe osoo boosu baraan gadaatu gahee fi keessattuu sirba gadoo jaalalaa jedhuun hedduun na beektan jedhee namani. Yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa furmaatan dhabe jedhu qabadhee gumaata namummaatiif dhufaan jira. Na simattu jedheen amana. Dubbiin akkana. Daa'imni maqaan ishee Eebbaaf jedhamtu dhalattee ji'a ja'affaatti kuftee dhibee narvii saaxilamtee osoo dararamtu umurii 7 akka guuttee haati daa'ima kanaa aadde Adaanech Caalaa miidiyaa hedduurratti mimmaan harcaasaa yoo dubbattu argeetan ogummaa kiyyaan gargaaruuf murteessee haadha gaafatte. YouTubein Eebbaaf Beekoo Tuub jedhamu kan maqaa daa'ima kanaatiin gargaarsa daa'ima kanaatii baname akka jiru natti himte haati daa'ima kanaa aadde Adaanech Caalaa jechuudha. Anis karaan daa'ima kana ittiin gargaaruu danda'u sirba haaraa kanaan waa bayii hedduu keessa darbee ispoonsara tokko malee waan qabu irratti fixee hojjedhe kana YouTube kana irratti gadhiifamee galiin achirraa argamu gargaarsa daa'ima kanaatii akka oolu murteessee isiniif dhiyeessee jira. Egaa namni waan qabuun nama oolche dogonan jedhamu miti. Kanaaf sirba kana bananii ilaaluun sheer waliif godhuun daa'ima kana gargaaruudhaan waan ta'eef daa'ima kana gargaaruuf waan ta'eef hundi keessanuu wal biraan gahaa. Nama gargaaruun namummaadha. Ofii bashannanaa nama gargaaruun immoo carraadha waan ta'eef akka hojii kiyya gama isaaniitti kenne kana YouTube isaanii subscribe gochuudhaan Eebbaaf Tuub kan jedhamu daa'ima kana gargaarsan abdiin qabaa. Hojii kiyyallee guyyaa har'aa weellee koo furmaatan dhabe jedhu ispoonsara tokko malee wareegama guddaa irratti gaggeessaa ture qabeenya qabutti bitadhe guyyaa har'aa sirba koo haaraa kiliippiidhaan xumuree isaaniif kenneen jira. Karaa YouTube isaanii guyyaa sanbata xiqqaa sa'a 9tti isin bira gahaa. Subscribe godhaa YouTubicha daa'ima kana gargaaruu kan barbaaddan daawwadhaa isin jedha uffadhaa galatoomaa waraabulaa.